Nagaa dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee. Miidiyaan Kiilolee guyyaa irraa dhimma dubbii Gaambeellaatii gara Gimbiitti darbee tokko simbiraan geessi turtiin keessan marti nu waliin haa ta'u. Yeroo dhiyoodhaas naannolee Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaatti qaamoleen kaayyoo isaanii uummata shororkeessuu ta'een lubbuu ilma namaa balleessuun badii raawwataniif mootummaan obsaan bira darbuu akka hin dandeenye ibseera. Iddoowwan badiin qaqqabe kanatti nagaa fi tasgabbiin akka deebi'uuf dursa kan irratti hojjetamudha. Kanumaan kan wal qabate nageenya mirkaneessuuf hirmaannaan lammiilee murteessaadha. Nageenya waaraa lafa qabsiisuu keessatti hariiroon sabaaf sablammootaa cimuu qaba. Jaalalli biyyaa sirmaannaa lammiileen hojiilee nageenya dinagdee fi hawaasummaa keessatti qabaniin mirkanaa'a. Mootummaan fedhii uummataa toora hundaan karooraa fi tarsiimoon xiyyeeffannoo guddaa itti kennuun hojjechaa jiru. Hawaasa bal'aan deeggaramee nageenya walootiin utubamee galma barbaadamu akka gahu gochuu keessatti qoodni lammii hundaa bakka guddaa qaba. Akkuma biyyi kan waliinii taate nageenyis kan waliiniiti waan ta'eef uummanni qabeenya dilbii waliin qabu waloodhaan eeggachuudhaaf deeggarsaa fi tumsa qaamolee nageenyaaf gochaa jiru cimsee itti fufuu qaba. Ta'u malee karaa miidiyaa hawaasaas ta'ee karaa biroon qaamoleen nageenya biyya kanaa kan hin barbaanne hedduu ofiin sabaaf sablammiin walii galuu dide jechuun jeequmsa akka kaase fakkeessuun lammiilee hedduu walitti naqanii miidhaarraan ga'aniiru. Kana gochuun kaayyoon isaanii uummata diiguu fi biyya diiguuf yaaluu kun tokkollee akka galma hin geenye isaanuu ni hubatu. Yeroo lubbuu ilma namaa balleessuun uummata naasisuu danda'u garuu eessuma akka hin geenye juntaa kaleessa taankii fi baankii qabatee lolaa tureefiyyuu akka hin milkaa'in ni hubatu. Dhimmi yeroo darbee Gaambeellaatti ka'ee ture gara Gimbiitti darbee lubbuu hedduu galaafatee dhimma shororkeessitoonni itti waliif gadi raasuun biyya gara badiitti oofanidha. Kun immoo lubbuu namaa balleessuun lubbuu uummata kamii jiraachisuuf akka qabsaan kan namaaf hin galledha. Oromoos ta'e Gaambeellaa sabni kamiyyuu nama biraa ajjeesee bilisummaa wanti jedhamu hin jiraatu. Sababni isaas diinummaatu dabala malee bilisummaan qabsoo boodatti afaan dhufu tokkollee hin jiraatus hin dandeessisu. Humni hidhatee lubbuu nagaa balleessaa jiru kun kanee fi shiftoota ta'anis warreen karaa miidiyaa hawaasaa oliif gadi facaasan immoo tokkoffaa irratti mul'atu. Gariin shororkeessitootaa kun karaa qaamolee humna nageenyaa fi gargaarsa uummataatiin tarkaanfii irratti fudhatamee mo'amuu isaa aaruun adeemsa gumaa baafachuu fakkaatuun tarkaanfilee fokkisoo akkasii fudhachaa jira. Gochi badii Gaambeellaatti raawwate jalaa fashalaa'uu isaa irraan kan ka'e Wallagga dhihaa naannoo Gimbiitti gocha suukkanneessaa inni raawwate baay'ee kan nama jibbisiisudha. Kunis kan ta'aa jiruuf ilaalcha badii biyya balleessinee banna kan jedhu qabaachuun adeemsa isaan ittiin yaalaa jiran ta'us hin milkaa'u. Mootummaanis ta'e uummatni jarreen kana tasuma akka isheen baddu xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjechuun nageenya waaraa biyya keessaa fiduuf ciminaan irratti hojjechaa jiraachuun abdii guddaa qaba. Dhaggeeffattoota miidiyaa Kiilolee har'aaf kanan qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik sabiskiraayib gochuun dagatina galatooma.